akka borii waliin ciise immoo maaliif natti hin naftereeti. Ani maaf an shirra yoo dhageesse gaarii taadeen qaba. Sirrii masimmoo akkasii fi wayyu. Boriin immoo kana maaliif otoo natti hin argate. Carraa boriin kana sitti himuu fi yeroo argachuu haa ta'uuti dhaabbattee nagaa gaafachuu fi yeroo laattee fi beektaati. Dogoggora kee lakkooftee akka tuftee baatuufeeti. Maal jedheen ija isaatti baara. Waan meeqa nattumaa ture, waan meeqa arraba isaarraa qabaa ture. Bilbila tamma sila natti agarsiiste bilbila isaa kana ilaalu otoo naan jedhuun irratti cufee. Carraa borii fira obboleessa kee harrayyuu jaalla kan siif qabu laal ta'es. Dhiisii gaafatti dhiiratu warmeen geeyuun si dhiiste. Siif galeera taanaani balleessaa kee hubattee taanaan boriif garaasti jabaatadhee yaadu ammatuma deemne iyyuu jaalala kan simatu beeka. Amma hamman danda'u na yaala lakkoofsa bilbilaa kinaa kenne. Tole siif hin bilbila iddoo. Baay'ee. Nama lugama orang. Salah gerak dia ni. Kabar apa ni? Mana mana tak dek? Kabar apa ni? Marah tem jat. Oh ni. Mana suka ni pun. Mana suka ni hati ni mana suka ni maaf cerainya kau kuda. Mar kau yang cerainya kita tak boleh. Malu suka deh. Natangguin. No gana magutna posisi tinggal. Ini tuh orang mangkuk dia singkau. Maling kau yang mau. Maling juga mau cara jual tenan. Nanti mau. Mau tenan. Oleh tenan kita ni. Galata ke. Ini. Walol tani. Boy. Ar kau nama kaya kau terus selalu maju. Saya kan agar apa itu senang kau. Mal? Ini cuma kita kerja sunjane. Malu jitim te. Wanita apa tidak berarti malu jitim. Ini. Lees bataya aku sih tagar sisa cura, bagat tagar sisa gari got, animo tagar sisa sudah kenan, mau curi deh, malu tagar sisa, mal segoren nan jerenya ko butuh ke segalte je ka turte, mal segoren nan riya ko juet no golte nan nate, maling gode, sudah boris sudah bukan je ke jerenya ko, nanti tola aja kan, bayang nanti tola, oleh tani nih. Ada apa ini? Lemefa naduka na desin lemefa simbe ko sinjere miti. Kala tawata yo. Uffe kanan kabane. Pada tunggu batte ni. Anu mo naganar ka. Bago masin sedis. Amma yoni na ises, yoni naduka riyates nan lalat. Mali fa over bad biye barbad timbadi. Baga ko fasirada be. Oh. Mat. Mali balese natin. Karara bal balese. Agar kita ni gaafcha gaafa nakkas dheesin kara duwaa tokko tun hin balleessaa ko malee gaafa akkasitti natti kofaltu gaafa ni akkasitti sanatti gubat har'a nimu baay'ee isaa yoo amma keessatti hin golfu garuu manatti tole galata isaa baga gubat kanaammoo gubat amma immoo yoon gubachuutti kaata amma wal abdanka jaalallee kee michuu lafa onaa gootee fudhattee kaatee baddaatti si gate ay keeti ya deinati carrano sokke badhaasaan immoo dhufa dirribaan isin dhufa maal akkasumaan jiraata har'a geessani maal taateeti nama akka carraa gowwaan argattu ni deebite injiru nuumamne lammata namni akka koosaa mudatu kana booda eebba kana qofan si eebbisan inni akka koosaa mudatu Adaraa kee hawwiina amani
waan hunda isaa dhabaatee kan amanuu dide anadha malee balleessaan kan hundi kan anumarra ture natti maa ture natti muuf jedha waan hunda harka koo fidu fotoo jedhu kan sagalee haasaa yeroo inni nattaasoo kan uwwachaa ture kan afaan isaa irratti cufaa ture anadha. Har'a immoo waan hunda isaa qulqulleessa waan hin dhufeef yeroo jalqabaaf mana keessan dhufee manaa si baasee miti. Ija kudhaan hin argin gaafa inni tuutu. Waan hunda isaa keessaa boriin gaarummaa malee hammeenya tokko hin qabu. Hundi isaa xaxaa eenyu ture xaxaa keetii ture. Guyyaa sana waan hunda isaa dhiiseera jedhee na waamee akka namaatti akka qalbii jijjiirrate eeyyamee ati gaafa sana maaliin dhufte akkamitti dhufte maal dhageesse? Jechuun keetiin maal gooteedha kan shiraa kana xaxuu dandeesse eenyudha ishee? Waan Jaallee kee miti keetiin? sitti maan ture miti amma waanan argee dhufe hunda isaa waan isheen qarshiitiin anaan akkam jettee akkana sobaa turte boriitiin nama akkamii jettee akka isheen anaaf hiriyyummaa koo walirraa fageessaa turte. Boriin eenyummaa isaa sirrii isa kanaan duraa sitti meesitti dhiyaate miti. Isheen garuu eenyummaa ishee sirrii isa kanaan duraa na dhoksite nama nagaa taatee natti dhiyaatte. Hiriyyaa koo irraa adda na baase. Waan isheen goone tokko hin qabdu. Innis lamaan adda baatanis sababa tokkoof tokko inni guddaan xaxaa keetiif xaxxe. Keetiitiin immoo jireenya koo keessaa baasee dhufe. Amma kanan dhufe dhugaa hunda isaa irra ga'een dhufe. Hiriyyaa sannan yeroo darbee si biratti arrabsaa ture waan hunda isaa gama viidiyoon qulqullummaa jiru hunda isaa waan naa fideef amanee keetiitiin jireenya koo keessaa ishee baasee dhufe. Maal jechuudha jireenya koo keessaa wal dhiistammaa? Nama akkasii faana deebiin jiraadhaari nama kaleessa argite akka kanaatti sobdoote nama jireenya isaa boriif si abdatu mitiiti. Waan meeqa na sobdee waan meeqa na guyyoomsite waan hunda isaa gurra kootiin hin dhaga'e ija kootiin hin argee kanaaf of keessaa baaseera. Amma kanaaf yoo danda'ame karaan nama fidee sin barsiiseera kan sin lamaan adda baata. Kanaaf isin lamaan umtillee yoo araaramtan yoo tole jedhee dhiifama naa godhe baay'ee samii dheera garuu borii. Anaafis dhiifama naa godhe akkasin lamaan jireenya keessanitti fuftanii fedha hadaraa kenna dhabe. Hadaraa kee waama tokko shakkii waan hunda isaa qulqulleessee hin dhufe. Wanta amma kana kan godhe keetiidhaan chaarta? Mata dureemti isaa kan umti jalqabee kan xumure diraamaa hunda isaa kan nurratti hojjetaa ture eenyudha keeti. Gaafuu lollee sana kobooree wajjin isheen fidee dhugaa isaa barteettee kan maddisiisudha. Argiteeri addas baasuuf waan hin goone hin qabdu anaanis yookiin anaan dhiisi yookiin borii dhiisi naan jedhe. Sana booda mana kiraayii nama hiriyyaa nagaa wal faana jiraannu qalbii jijjiirratee nan jiraadha nama naan jedhe mana dhiisee hin qayelee fi jennaan mana naa dhiisee ba'e nama waggaa lama faana ciisee sababa isheetti hin dhaabne. Tole innaa ta'u maaf moo gara suusaatti deebi'e maaf tuuta maaf qaama? Erga keessaa bahee deebi'e anaanis dhabe kanaan dura sababa inni addunyaa sana keessa seenee. Tole inni illaa ta'u maal jechuudha deebisee keessa galeeri maaf deebisee tuuta? Kan inni itti deebi'e waan hundumaa isa dhiisee ture sababa koof sababa keetti itti deebi'e. Anaaf siin dhabuu isaatu baay'eetti dhaga'ame. Har'as immoo deemsisee dhaabsisuu kan dandeenyu yoo anaaf siif dhiifama godhe anaaf si deemnee dhiifama gaafanne addunyaa araada sana keessa akka inni bahu dhibbanitti amanu. Adaraa keenya na amanu akka boleessa keetti na amanu. Carraa waan isin jechuu danda'u isin qabu garuu deebisee yoo nammas keessa galee hin bahaan jedhee sanatti amanii amma qulqullummaa masaa kanaan duraa qofa deemnee ragaa baaniif jennaan akka inni waan hunda isaa dhiisu naan amana siin jireenya waan hunduma isaa addunyaa isaa waan dur hojjetu hunda isaa dhiisee hawwii faana jireenya koo jiraadha kana booda yoon fuudhee hawwii qofan fuudhadhee arraba isaatiin na faana dubbatee ture kan adda baase garuu keetii amaniira naan jedhe kana gammachiise. Maal akkan jaalladhu hin beektu? Hin deemne. Charro, eserta, asa keessatti? Mooraa maadree olmaa dargaggoos maa kobilichi maran taa'aadha. Tole dhufaadha. Lafaa keenya jettu. Boonsa dheesi waan mutaanii. Maal? Na boonsite. Baa. Maal goggodhaa? Kotta akka goonu. Kotta akka goonu. Maal goggodhaa oolteeti? Akka goonu. Maqaan koo inni duraan hundumti saafee har'aa kaasee maqaan koo eenyudha? Boonsaa. Na boonsite. Na boonsite so. Jabaadha atileetonni keenya sabni isiniin boonaa. Maalli garuun balleessite si tafteettas. Maalin balleessi? Maali keetiin bu'aa karaara diimti. Maal goote? Seexanni yoo boosses
Yoo kolfites seexanuma. Seexana ittiin jettee reema. Maal sirraa nagee. Ani isatti isee beeka. Nuti akka isheen itti bo'aa deemtu akka goote taaktika kan Pep Guardiola fayyadamte tikii taakaa kana. Lakkaa dhoko. Akka arteetaatti koornaatti baastee. Sir Chapman Alex Ferguson. Ansaa fayyadamte. Ansaan fayyadamee. Legendii fayyadamee yeroo baay'ee. Kasiin maraatee akkasiin na qabdee jireenya koo. Dhaadachaa deemti dhaadannoo. As na qabdee. Ammoo jireenya ishee maaliin godhee yaada. Isa namni ta'e qabeensi qabdee. Yoo qabeetu. Jechuun akkasumatti namni ta'e numa qabaan kaayaa. Wal gargariisu isaanii carraa hojii. Waansa wal lolchiiste viidiyoo itti agarra silkii inni itti narraa fuutee itti agarsiisuuf ture. Ani immoo itti dubbattaas kan hin si'amanoo. Ana goowwan kee Otoon si gorsoo akkamittiin dogoggora fi sitti dubbattaasaadhe gaafa hin si'amanne. Hinduu. Bilbilli immoo si bilbilamaa ture. Bilbilamaa ture. Inni dhataare. Maal otoo saddeemmoo sagal laasofsiistu ammoo. Maal akka nama durbaamne waa'ee hojii dhayyuu toonannoo garuu ati kottu boonsuuwwa. Baay'ee na boonsi garuu immoo balleessite. Isaan balleessi. Viidiyoo ani suutadhee akkaataa itti himamuu qaba malee amma carraan bakka maraata. Carraa immoo? Mucaa kana dhabee already amma. Carraa immoo? Wal darbee. Carraa immoo? Ani garuu mee xiqqoo tokko yaaduudhaan siin caalaanii. Carraa immoo guyyaa tokko eessatti agarsiiti gaafa wal dhawuu wal loluuf kaane malee eessatti sagarte carraa immoo. Jechuun koo maa eessatti hin beeku garuu ammoo matee immoo gaafuma gaaficha argee yaada isaa hubadhee. Yaada isaa gaarii ani. Naqabbaneessite garuu naqabbaneessite. Nagaa bu'e mana koo. Maali yaani? Karuma isaa wal dhaban. Ayyaanumti konfettiin jaalanne filuma isaa. Dhiisatti dhugaa sirrii kan ayyaanni kenni jibbe kuni ayyaana gannaa. Gannaa. Inni jibbee? Maalaa dhoo. Galatoome. Seeni takka al tokko. Dunuufadhume kennaa wayii qaba. Daddafi kan daddafi. Kennaa. Daddafi. Yoona sigaara paakoo meeqa fidattee dha nama tanni seena. Sibiratti akkasiin godhu dheera. Daddafi maali? Addoon hin daanatto. Addoon hin jiratto. Addoon hin jiratto. Maali dunuufadhu? Kunoo. Ayi kenna. Fedhi kaane. Ilaaluun danda'amu la. Hojiin dhabe. Siloo dadhabeera turra. Maali haa duddicha hin jiru? Nyaalaaf fite. Argaan jirtuni? Nyaalaaf fita. Diraawaa kana gadhiise rafi na godhaa. Raftaaree laataa? Uff nyaanni moosila. Baa. Onko. Tala. Kennaa kanaa jechuudha. Kennaa kanaa? Nama tokko. Nagarsiisin. Sigaaraa makeedhaan yoona kan amma sigaaraa paakkeetti moo meeqa bitatte? Argaan jirtuni garuu? Nan gubadhe kun argaan jiru haa dhooku. Amma laal. Ma? Awul. Akkam. Maal geessee dhufteeyyu? Siffide? Ayyii boonsaa. Ati moo? Galatoo. Anamini. Nis galatoomi. Anatu fide miti. Ayo fide da miiluma isheen dhufte inni sammaa beekama akka isheen miila isheedhaan dhufte ammaa beekama. Sitti mee dhugaama jiru hundumaa sitti taasiseranii? Waama tokko waanuma hin jirreef itti fayyadamu tolte. Boori. Anatu fide miti. Maarree miila isheen dhuftanii sitti fideedha. Olmaan keerarra baay'eetti dhugaa galatoomi baay'ee. Kan kosoo hin taane olmaa kosoo hin taane. Koyi tinaasaa. Nagaa kedha. Takkaama akkasiin na duukaa asitti deema yaadeen beeku qawaanuma ishee dhabee dhagoo deema. Nama akkas godhe kanaaf galata guddaan malan jire. Maarree galatoome haa dhufu guddaa galatoome. Maal godhamu? Galatoome dhugaa. Ijaan qabu ijaan qabu. Ijaan maa qaba dhugaa galatoome. Qabdaat. Dhugaa garuu waan baay'eetti. Naannoo kee wantoota jiran ilaaluu hin dandeessaa? Maarree ergeenyi hin ilaalanii. Dudduuba kee faa galagaltee faa arguu hin dandeessaa? Ana miti isatu fideef. Wajjin as taa'ulee? Asasii fidee dhufee? Satu waan hunduma isaatti.
lagi ano sobdu ade man lagi sa mate uge Ay waan hunduma sabab hindi ka din mura ko. Akkamitti erganni viidiyoo sitti agarsiistee hubattee miti. Anaafati viidiyoon jiraachuu qaba walamanuudhaaf akka kanatti wajjin jiraataa baane uffata tokko wajjin uffataa baane. Maaliin beekarii karaa Nama jaallatu ta'e nama jaallatu ani siin jibbamoo jalqaba akka netti hawwiidhaan waan nu barsiisedha akka netti baay'ee isa fedhee ture hin beektu. Gaafa inni ishee ergee kaasee eenyummaa ishee gatiin beekuu fi akka waan ani siif jibbeettati immoo ciruma isaa na jibbitee ishee duukaan tinii ta'utti qa'a. Kun obbo Haasaa immoo magar tuuna deeqaa tokko na dhaggeeffachuu dadhabdee akka nama wajjin hin jiraanne. Kunoo hawwiin sababan nama jaallatu adda baatan akka baay'ee jaallatu. Sanarra darbitee addunyaa araada garaa garaa keessaa baatee sababa keenyaa sana hundumaa irraa Amma kanaayyuu isa tursiistadhee yaadne. Ani waan kanaayyuu dhaabbatee na faana. Haasaa kee ani isa antina jechuu komiti. Garuu ana quufeera haasaa. Adeemore? Baay'ee maquufeera. Akkamittiin namni nama na amanne duuka akkamittiin hin jiraadha. Soo sirrii mammochuudha. Amma viidiyoon dhufamis agarsiifamutti riyaa kee akkas jalqaba na amanuu qabatu. Lafaa kee fa'i makka fedhetti akka waanutti na arrabsee maal arramoo akka garraamii ta'e maajinatti fidene. Dhiifama naa godhaa. Maajinatti fidene. Hawwii fiduu kee baay'ee natti toleera. Ay kaayyoo lamaaf hin dhufa. Tokkoffaa kaayyoon koo hawwiin sababa jaalallee gotti kan sirraa adda baatee si xaraaramu ture. Lammaffaa dhiifama si gaafachuudha. Dhiifama kee barbaadu. Eenyu fa'aa wajjin? Tortiine ture. Ta'ee turedha. Akkasitti miyaala. Alaa akkasii nama ta'eera. Amma sedhanni amma yoona sedhantine seertutti ta'e. Ertoota lafa waan irra dabate. Ergamtuu seexanaa taate jaalallee. Isaa waa'ee ishee isaa amma darbeera amma waaqayyo moo jaalallee akka kanaa sii fidatiifis. Gaaf tokko. Nufoo. Shoollee dhime. Nufoo jaalallee keenya baafannure. Mucaa kana gorsi. Gorsi. Mucaa kana gorsi. Gorsuuni? Ma animeen jedha. Asumatti baay'attanii oona gorsa. An gorsa hin danda'u. Kiriisi. Ani gorsa baay'ee. Asumatti na gorsa. Gara sanatti gorsi. Gorsi meeqa? Wal biraa bari'a. Baay'ee. Hawi. Bakkumatti jalqaba jaalala koo siif saddeetti immoo haalaadha. Nama dhibaso. Nama dhibaa naa guheettan isii dhimma. Dhugaa? Lammata garuu araada keessaan galtumti deemte. Kan osoo dhiisee araada irraa maaliin fuudhanii? Araadi kosiidhaan kana booddee.